geerarsi maalinni geerarsi walaloo qabaa inni jedhu geerarsi walaloodhasi yeedaloodhasi walumatti natti fakkaata. Geerarsi jechaan garuu hiika isaa yoo itti barbaanne calaqqee yaada sammuun haalaaf yeroo tokko keessatti dhiibbaa dhageettii fisuu kanaan sense and emotion jechuu kooti taatee ibsuudhaaf uumamee bifa weeddifamuu yookaan bifa dubbiin himamudha. Weedduun yookiin himi kun kan namtokkeen oomishe haa ta'u iyyuu malee ergaan keessa jiru garuu namoota dhimmisaa ilaalu hundaati. Sadan qomoo walaloo keessa jechaan diraamaa eepikii fi liiriik warra jedhaman keessa geerarsi liiriik isa jedhamu wajjin irra hidhata qaba. Maaliif sammuu namtokkee keessaa yaada namtokkee keessaa waan maddeef jechaadha. Barreeffama keessan tokko irratti waa'ee geerarsaa irratti barreeffama isin qopheessitan tokko irratti akaakuu geerarsaa akkaataan geerarsitti geeraramu keessaa waan geerarsi ibsu keessaa tokko mee faaruu wanti jedhu jira. Roorroo ittiin ibsu wanti jedhu jira. Ciigoo qoosaa ittiin ibsamaa jedha. Mee kana keessaa roorroodhaa fi qoosaan kan sabni Oromoo ittiin ibsu keessaa akka fakkiitti wanti fudhatamu jira geerarruu. Geeraruu dandeenya anatu sagalee dhabaaf malee garuu inni roorroo jennu roorroon kun fakkeenyaaf miidhaa safuun cabee jechaadha. Miidhaa namarra ga'e tokko kan ittiin ibsanidha. Inni kun immoo beelli roorroo ta'uu danda'a, dheebuun roorroo ta'uu danda'a, rakkinni roorroo ta'uu danda'a. Daangaa darbee humni sitti dhufee si cabsessi baay'ee roorroo si baay'ee sirratti hojjetaa jechaadha, si roorressa jechaadha. Akkam taane akkas taane akkamiin akkas taane goommanaaf raafuu taane dhalabbaan raatuu taane hunduu nutti taphatte muka nuugii taane ka hunduu nu bobeeffatte dhala luujii taane ka hunduu nu odeeffatte handaqii moofaa taane hundumtuu nu uffatte gaddeebii doofaa taane hundumtuu nu tuffatteedha. Kun roorroo babal'inni bara sanaa especially humna hidhatee gara kibbaatti asii gaditti duule eega cabee booddee isatti dhaga'ame sana yeroo deebisee jedhudha. Maal jedha taasise? Ulee shimala mixoo gonfa keessa qabannee jabana gilaa bixoo kana keessa dhalannee sataatteen distii jenne bashqaatteen giiftii jenne okkoteen gomboo jenne folodeen obboo jenne lamattiin bullaa jenne ameessaan booqaa jenne dhamattiin dhugnaa jenne dabeessaan gooftaa jenne lamattiin bullaa jenne. Inni isa qoosaa yeroo innu ijoollee irraa jalqabna. Ijoolleen abidda bira teessee fakkeenyaaf galgala yeroo haasoftu hirribaan fuuldura abiddatti marsan yeroo haasa'anii kottu adamuudhaan naa jedhu warra guguddaa irraa kooppii godhan yookaan immoo ilaalan sana jechaadha. Inni tokko adamuudhaan naayidha, inni tokko dhannuudha. Diraamaa akkasii abidda biratti haasa'u jechaadha. Yeroo kana maal jedhee geeraraan haqee adamsee ajjeesee gale gaanii akka waan fagoo deemeetti geeraraan isaa warra guddaarra dhageessan jechaadha. Abbaa bookaa gaditti mana kee boroo taa'e gaayyaa kee huuffee kaa'ee anillee ajjeeseen gale kan hin ajjeesettiyyuu kurkuraa gumbii jalaa dhagaa daakuu jalatti gammee abiddaa gamatti nama taa'u biratti siree xeebaa jalatti boojjitoo masas godheen adda isaa basa godheedha. Hantuuta ajjeeseetu geeraraa jechaadha. Mucaan kun egaa ittiin mukuu wal baasu galgala maayessaa sanatti jechaadha. Inni kaan immoo kan geerarsi bifa qoosaa kan inni fudhatu tokko immoo namuma waan hin taane ajjeesee dhaqee akka dhaadachuu baay'isu kana yeroo warri kaan cabsaniiti maal jedhee geeraree abalu gaafa booyyee ajjeese faayidu fakkeenyaaf booyyee ajjeesaniin geerarri akkuma beektu. Faayin nageenye geeshoo jala guugaddeen eeboon lama tumadhe gaafa laddaaf taa'aa waraane akka arbaa caraane hamma gafarsaa ga'a gogaan saafarsaa ta'a kalaadaa qacaqqacee qaatana baje
afaansaa kalaadaadha Amaaraaf Asaamaadhaayedha akkas jedhee geeraree itti baachuutti qoosu jechaadha. Egaa geerarsi bifa adda addaa inni qabu keessaa isaan kun lamaanii kan roorroo fi isa bifa qoosaatiin dhiyaatedha jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akka dhageenyutti kana akkuma dhagaa guddannetti walaloon geerarsaa hamma ammaatti dhagahaa jirru. Dubbisaa jirru ittiinis geeraraa jirru kan darbee abbootii keenya akaakayyuu keenya abaabayyuu keenya irraa darbee dhufeedha natti fakkaata. Dhaloonni haaraan kun dhaloonni ola deemaa jiru inni dhufaa jirus walaloo geerarsaaf ta'u uumaa jiraa kan mataasaa moo kanuma akaakayyuu isaatii fi abbaa isaa nyaachaa jiraatan mammaatti maaliif hin argine mee kana irratti qorannoo gootan jira dhaloonni haaraan kun walaloo geerarsaa haaraa babaasaa jira. Qorannoo cimaallee gochuu baadhee garuu hamman beekutti hamman dinataaya si'achi ilaalee beekutti dhaloonni haaraanii akka abbootiin keenya geeraran sanatti kan ta'u akka abbootiin keenya lafa kaa'anii moodeela nu hojjetanii deeman sanatti galan sanatti kan ta'u walaloo geerarsaa qopheeffatan natti hin fakkaatu. Ammoo naatti kan nuyi irra jirru isuma abbootii keenya irraa dhaalle sanadha. Isuma keessa deddeebinee qorachaa ilaalaa maal fa'a irratti geeranii akkam jedhanii geeraranii jennee qoranna malee dhaloonni inni haaraan kun badaa wanta kanatti jiru kanatti bobba'ee natti hin fakkaatu garuu baay'eet irraa eegama. Maanni rakkinni isaa mee isinis egaa walaleessaadha. Walaleessaa beekaa Oromootiin maal beekamtu. Akka isaanitti mi'eessanii walalanii geerarsaaf ta'utti ururuu ijoolleef ta'utti sirba cidhaaf ta'utti sirba arrabsoof ta'utti gochuu dandeenyeerraa sana immiteetii goone yookaan immoo akka isaan jedhanitti gooneerraa inni jedhu gaaffii guddaadha. Hundumti keenya goone natti hin fakkaatu. Dhugaadhaan amma tokko walaloo barreessuu yaaleera. Garuu anumtuu kan isaanii miila isaanii hordofeeraa ifaana isaanii dhaheeraa ilaatan jedhu anaafuu gaaffii guddaadha. Tarii gara fuulduraatti kun jiruu guddaa nu itti bobbaanee guddifachuu qabnudha.